hin kennamu. Gowwomte ina dhugaan sinin jedha akka Sumayyaan amma obomboleetti taate gowwomte olii gade sharshirshiree mucaa baattee mataa irratti baattee rakkattu kana hin ta'e dhugaa waaqa isheen gowwummaa isheetti dantaa isheetti qallaaliin gowwomne isheen irsa akkasii yeruma ta'ee rarraafataa ta'u malee rakkoon qabu xaaliyaanitti fudhadhaani dhiiruun bakka dhiirummaa isaa bichaa naa mirkaneessa rarraafataa ta'u malee Uma tokko irraan barbaadu itti obboleettiin kun jechuudha. Eessa fudhatte immoo Itoophiyaa keessa gara xaaliyaanitti fudhatte jechuudha. Ofishiyoo maalidha? Durbadha. Durbummaa qabanii ani lijaa garadiidha. An durbummaan qabannaan uummanni jedhanii mataa qabatan. An durbummaan qabannaan amma yoonaa moo'edhan. An durbummaan qaba dhuguma itti uunat jette. Dhuguma itti. Akkamitti ati maa xanqaaqaadha dhani gaafuma as deebisanii ammoo ati xanqaaqaadha nama hundumaa si barbaadaa jedhan. Qo'ee namni akkamitti jiraachuu danda'a biyya kana keessatti yoo durbummaan qaba jette akkamitti siin jedhama durbummaan qabdu yoo jedhame safuun beektu. Maali goote durbummaa kee ishee akkamitti jiraatamu yoo qabaatan rakkoo yoo dhaban rakkoo. How we live it. Akam jedhama Ingiliffisaa hunna harkaa bade kalas. Garuu kan sinin jedhu dhiirri hamma kana waddadeera dhugaa waaqa naanee jechuun dhiirri waddadeera naasini isin immoo waan biraatti lakkooftu gaama deemtanii jechuun innaan akkasinin jedhu dhiirri hammuma kana dhabameera dura dubartii dhuma teessu maaliif boolla keessan teenya achuma keetti kan ishee barbaadu argatte achumatti kan ishee argu argatte achuma keetti kan ishee fuudhu argatte dhuma jirtutti jechuudha. Idduma ta'etti iddoo ofiishii jirtu sanatti barbaade ishee dhaqee karaa argatuun argatee fuudha. Amma hin jiru dhiirri hin jiru jechuun ofii keenyaaf yaaddofneetudha. Amma nu yaaddoo keessa galleerra. Isa namni lillaahi irsa sana maa kennu seetanii qaamni duuna malee ciniinni duuna malee waan akkasii hin jiru bara. Ande irratti argine irratti falanne get out jennee dhabama ishee goone geggeessina malee ana irratti hanqam tarsansa amma yeroo haala kana na laalamu dhugumatti dhiirri waddadeera. Dhiirri jechuun garmalee xiqqaateera jechuudha baay'inni isaa. Nagaan isin mataa kabajamtoota hordoftoota. Akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan bakka harra keessanii egaa video kana fataa sin jettu garuu waanuma tokko sin barattu jedhee yaada. Obboleetti kana mee qo'ee xinnoo shi video shi ilaalan daam haga irraa haasofnu. እኔ ግን ልጅ ሀገሬ ነኝ ሀቡዬ እስካሁን እውነት ኦኬ ጥሩ ነው እስካሁን ጎበዝ አንቺማ በጣም እንትን ነሽ ቀስ ነሽ ትፈለጊያለሽ አመሰግናለሁ ሀቡዬ ከወዴት ነው የምንፈልግልሽ ኢትዮጵያ ቢገኝ እኔ ጣሊያን ነገር ነው ያለሁት ከኢትዮጵያ ቢገኝ በጣም ደስ ይለኛል ከዛ ላመጣው ማለት ነው Obboleetti kana akkuma ilaaltanidha nama xaaliyaanii jiraatudha. Xaaliyaanii jiraatti. Kanaafuu argitaniitu bifa ishees argitaniitu umurii ishii tilmaamuu dandeessu jechuudha. Sanuu nama biyya guddate keessa jiraatudha. Namoonni biyya guddatan keessa jiraatan immoo akka keenya akka biyyoota xixiqqaa keessa warri jiraatanii dafanii fulli isaanii maan ta'u dafanii dulloomanii minaamin beektu. Inna umurii guddaa ta'aniyyuu fuula ijoollee faa qabaatu qaamni isaanii akka ijoollee ta'uu danda'a. Hankeenya garuu biyya keenya keessatti umuriin isaanii xixinnaa ta'e qaamni isaanii kan nama guddaa ta'uu danda'a. Maaliif caccabanii kunuunsa dhabanii maal dhabanii nyaata dhabanii maal ingilitti isa jedhamu sana wal'aansoo jireenyaatu dafee umuriin isaanii guguddaa fakkeessa nama umurii xixiqqa. Inna ishee makanatu ani dingilinnaan qabaa jennaan. Iskaawun jedhanii dingitti bishaan birciqqoo tokko ugan nahanii jechuudha. Achi ulaagaan shimmoo waan isin dhibu duraanii rarraafatamaa ta'u malee hin jenne waan isheen jetterraa ka'een akkas jedhe fayyama akkas jettee agas safuudha maanni safuun achi isheenan nama akkamii barbaadaa jennaan dhiira barbaadaa jette dhiira keessaa jennaan umurii isaa jennaan 35 hanga 40 jette. Amantii sana amantiin rakkoon qabu jette. Amantii fedhe haa jiraatu anis amantii kootiin jiraadha jette.
asuma naalala deemaa gararraafataa ta'uusaa kanuma mirkaneeffatu. Hojii qaqqabaanan hojii rakkoon qabanuun naasuuf hojii nan gashaatti. Niitii kan fuudhee hiikee yoo ta'e rakkoon qabanna fuudhee yoo hiike rakkoon qabu. Mucaa yoo qabaate rakkoon qabu mucaansas mucaa kooteetti. Ishi maal jettu reema? Waan sana qofaa qabaatu dhamtiire deemtee humarraa bara waan sana qofarraa barbaadde kun jechuudha. Kun xiinxalaan bira gaame isin ama waan ingilinnaa bicha si yaaddessan isin sheechatu si anaan garuu ani waan bira gee ingilinnaa aade jiraachuu baate mafi mushkil shan furattee deemte achumaan achitti keesseerte jechuudha. Asuma fuutee deemte keesseerti bakka humaan tuqame. Jiraatte maal goone namni jira wadhan hin jirannaare numaatti beekna jiraadha kalas jiraatem jira. Kanaafuu waan sana qofa qabaachuu qabaadha namni sun waan sana rakkoo waan sana hojiirraa hin barbaanne humaarraa hin barbaanne amantaarraa hin barbaanne ijoollee qabaate mushkilaa miti niitii fuudhee yoo baase mushkilaa miti waan sana hin qabu taanaan garuu mushkila. مدري وشو ما في مشكل مالي ما في مشكل اندومي ما في مشكل جولين وريتني جول وقاوك أنا أجائبنا akkastini namichi wayii tokko jechuudha xaaliyaanitti furatamuudhaa fi piroosesirra jira siniin jedha iddoo barbaade olii waan barbaade daakaa bahee laanqaxaa bahee kunoo xaaliyaanii deemuu fi namni carraa qabu akkasiidha. Carraa jechuun akkasii kunoo hoo barbaade xaaliyaanii gigiu jedhee piroosesii gootee fi furate xaaliyaanii erga geemoo laash jechuus danda'a. Maaltu sadhibe? Kan barbaade achi keessa bunxii ishii barbaadachuu danda'a. Dubartiin biyyoota hundumaarra baay'inaan jirti. Dhiiratu badaan jiru malee jechuudha. Egaa gara keessanitti naan deebi'u qabeenya keessanii jaarsa keessan kunoo akkanatti waddadee namni akkatti barbaadaara waan ta'eef gabaarraa jaarsa keessan jabeessaa qabadhaa. Waanuma xixinnoodhaaf hin gadhiisinaa. Waanuma xiqqaaqqiniidhaaf jettanii lillaahi namaan kenninaa iyyuu. Ageessan miti kun akkanatti waddadee barbaadamaa jira waan ta'eef biyyaa biyyatti carraa laal Itoophiyaa keessa maaliif daakarraa hin ta'in asii mandara keessa deemee caatii maan qamain laffedhe yoo ufe hin furattiniiti humaarraan barbaanne ka achi naaga immoo yoo isheen dabbarteen ilaalee guddoodha kunniiti achi biyyannaa baruggaa tokko gaalamaa boodamoo laash jalaa jechuus hin danda'a bara maftii isaati namuna Ameerikaa fa'aa deemanii laash jedhu warri dhiira asii. Nam singaru dhiirota keessa narratti janajjanettanii fa laashin jedhina sirrees dhugaansin hin jedha amma janajjanuu fa rakkoon qabu dogoggorsiistee tokko dhuftee janajjansiisuu dandeessi narratti gwaaddenyaa koo haasofsiise irra ishuma faana haa ba'u irra qaxaqqaxi ishee arii malee maal abbaa isheetiif sirraa fudhattee hin gadda dhuftee ciisaa baateeti barii kan kaatee hojii hojjettee asiin sheerra faa baatee miila ishii fannistee waan mandara kee naannawaa jaarsa kee sirraa qaxaqqaxi geraade arii jaarsa keerra arii indee diktaatarii yoo taate malee irsa kee mushattu yuuti diktaatarii taate bakka irsa kee mushatta na tokko faagaa akkasi inni koo nama seete hiriyaa koo narratti dubbisa hiriyaa koo wajjin qabe anaaf inni immoo animu annama miti wal lammata dhaqa ishee faana haa jiraatu kunno hin jiraata qaalizanaa hin jiraata inde qallaali jiraata yoo atiiste jireenyi isaatti itti fufa humaan miidhamunni qaxxeetti ati garuu hin miidhamu innaa sana maal goota shimallin jiru manuma keetti waa miti qaxqax godhiti gerawde geera namatti ija kee darbe saree taate lammata karaa mana kee baata jaarsi kees immoo innaa sana diniggaadheetti kana afurri naasu tokko itti gala qaxxeessina siraatti isa qabate gattaa jechuudha lammata qoosaanyi silayyuu barii innaan jiitti gaba ani maalan godhe isheetu na dogoggorsuuf yaala bar mana dhufte bar jedhacha isheetu immoo na dogoggorsuuf yaala malee ani maal dhimma ishii qaba atoo jirta hootisiin jedha nakatti
dhiira keessan eeggadhaan siniin jedhe erga dhiira kanatti waddadee kunoo akkanatti lummuxxii mashiroo kan fakkaatu fudhatamutti kee dhiira keessan eeggadha. Anamma isiniin itti himuun dhufeen dhiira keessan sabiyyaa jirus ekelishee faana jiraate amma ni deemetti mucaa tokko ashee na eege bakka ati hin jirtuuf ashee kana yaadadhu. Dhuguma siin jedhate ati waan ishee eessa deema namichi kun abidda nyaatamu maal godha maal haa godhu ati hin jirtuuf iddoo ta'e guyyuma tokko lamaaf deeme bakka mucaan hin ta'e hin ta'a kalas guyyaa tokkotti mucaan hin ta'a haa ta'u mucaan isaa ta'u maafi mushkil jaarsa kee garuu nillaahi hin kenni mucaan isaa argu mucaan kennaa waaqatti haa ta'u rakkoon qabu atu waggaa meeqachi teessee of deemti mucaan jaarsa kee rakkoon qabu guddisi kan makee ta'a yoo haati guddifattes dantaa isheetti garuu jaarsa kee hin kennini kaayyoon jiru jaarsa hin kennamu gowwaan ta'ina dhugaan siniin jedha akka Sumayyaan amma obomboleetti taate gowwomte olii gadee sharshirshiree mucaa baattee mataarratti baattee rakkattu kana hin ta'e dhugaa waaqa isheen gowwummaa isheetti dantaa isheetti qallaaliin gowwomne isheen irsa akkasii irsa garraamii akkasii argattee dogoggora kanaafette qilleensarra takka lafa jala qoffortee deemte akka qilleensarra deemti akkasin ta'ina dhugaan siniin jedha ofii keessa miidhamtu dhiira yoo ta'e itti bahaa deema dhugaa waaqa dhiirri immoo itti bahaa deema zannaxaa deema fataa jechaa deema daarsee idoo amma kaleessa fa'aa akkatti inni bareedu argitanii kaleessa yeroo shaaworii gashuu keetti yeroo dhaqna dhiquu deeman sana fagaffaganii ciibsanii sukkuumanii dugda sukkuumanii qaama sukkuumanii iqan sana makiinaa keessa argitaniitu akkan itti bareede fuulli isaa furdateera itti bahaa deema habiibti ati immoo mucaa tokko asiin baadhu achiin baadhutu fiigdu qoshoree itti baata qoshoree ta'aa deemta bakka sooliin ke'umaa deema ashaara adeemta kanaafu yoo inni dogoggora isaa amannaan nama akkasa iddoo kana fa'aa dogoggora isaa amannaan maafi mushkil kalasa dogoggoran amanneeyyuu niititti qaxaqaxxee shimalaan tumdee garaawtettanii kalas jaarsa kee kaawwatta kanan jedhaan